السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني أبولي وانكي يوروت أمان تابرالي أكم جرتن فيا كيساني جرتو الحمد لله رب العالمين. هر اللي كاركار سربيتين ولتي ديبيني جر الحمد لله. إيجا gara yaada kiyyaatatti osoo hin tariinin tura maamiltoota kiyya yeroo kamiyyuu isin galateeffachuu hin dagadhu. Wallahi hordoftoonni gannoo YouTube jalqabarraa kaastanii hamma hadhaatitti hamileena ta'uudhaan hamileena toruudhaan jabaadhu jechuudhaan cima hedduu akka daraan jabaadhee itti fufuuf hamileenaaf ta'aa jirtaniif naaf ta'aa turtaniif naaf ta'aa jirtanis hedduun naaf galatoomaa isiniin jedha. Naaf ulfaadhaa wallahi iddoo guddaa isiniif qaba. Kabajamaa isiniin jechuu barbaada. Akkasuma maamiltoonni haaromni guyyarraa dabalamaa jirtan gara chaanaala kootii dhufaa jirtanis anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Noora manni mana keessa isiniin jedhe sissimadha. Yeroo chaanal viidiyoo koo daawwattan please like share gochuudhaan na bira dhaabbadha. Akkasumas qeequmsaa fi hanqina jiros koomentii jalatti naaf barreessaa. Sanduun koomentii sa'aatii 24 banaadha. Egaa kana jedhee booda har'as gara yaada kootitti tara. Yaadni kee maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu. Har'as waa'ee shamarran keenyaarraa dubbachuun barbaada. Gaafan dubbadhu maaltu si galcha jechuu dandeessan na galcha na galchu maaltu si galcha jechuu dandeessan na galcha na ilaallata. Gaafa dhalaan biyya Arabaa maqaa dhahamu anis dhalaa biyya Arabaati keessan jira maqaa kootu keessa jira waan na ta'eef nan hanqatu irraan dubbachuun barbaada. Beekee osoo hin taane wallaaluma kiyya xiqqoo wannuma natti naaf galte wannuma hubadhe sanirraa honna naaf galte sanirraa waa isin hubachiisa jedhee dhufe viidiyoo kana hamma dhumaatitti dhageeffadhaa. Yoo isinitti tole like share gochuudhaan koomentii barreessuudhaan na jajjabeessa na bira dhaabbadhaa isiniin jechuu farda. Hayya obboleewwan kiyya hangafaa waa'ee mucayyoo miilanaa asilii faanaa boottuu saniiti. Kuni faashina ta'ee jira. Tuni faashina taatee jirti. Yeroo hedduu deddeebi'ee mul'ataa jira wanni akkanaa kun jechuudha. Wallahi hedduu waan akkaan nama rifachiisaa fi waan akkaan qalbii nama cabsaati. Yaa obboleewwan tiyyata shamaraa. Yaa obboleewwan tiyyata shamaraa ergaan kiyya kan har'aa kuni isin ilaallata. Isiniif nasiihaa diqqoo wanna beekoo laalummaa koo irraa isin hidhaamuu barbaada. Isinis hubachiisuun barbaada. Yoo dhageeffattaniif tarii isin fayyaddi jedhee yaada. Yaa obboleettii tiyyata shamaraa. Wallahi haalli nuti irra jirruuf akka nuti itti jirru kuni baay'ee akkaan kan nama jibbisiisuudha. Akkaan kan nama dallansiisuudha. Akkaan ka hamma uf jibbuu takka nama geggeessuudha. Yaa obboleettii tiyya tan beekamuudhaaf tan dhiirota uf jaalachiisuudhaaf haalan taaneef miiran taane keessa seentee miidiyaarra ol baatu yaa kisaaraa kee. Wallahi yaa kisaaraa kee yaa kisaaraa ati keessa jirtu. Waa tokko siif himuu barbaada obboleettii tiyya tan dubaraa na dhageeffadhu. Tarii viidiyoon kun sin fayyada jedheeti. Atiin ilma dhiiraa akka hawattuuf akka qalbii isaa ofitti deebisuudhaaf akka ijji dhiiraa sirriitti deebi'uuf si ilaaluuf si ajaa'ibsiifatuuf uffatan taane uffattee uffata qaama kee qabu uffata silaa safuu Oromoo cabse uffata amantaa keetiin ala bahe uffata amantaan tee sirriitti haraama goote uffachuudhaan sarbaa kee baasuudhaan sadara kee yookaan qaama kee harma kee raasatti ol baasuudhaan fuula kee isaan uf jaalachiisuudhaaf isaan akkasi jaalatan akkasi filatan filannoon isaanii siqu akka ta'uudhaaf uf argisiisuuf qullaa kee ol baatee jettu yaa kisaaraa kee. Wallahi kisaaraa adunyaaf akiratti kisaarta. dhagee obboleettii tiyya nasihaa siin dhaama.
ilmi dhiiraa dhugaas himaami wallahi billahi yaa obboleettii tiyya wallahi siifin kakadha ilmi dhiiraa dubartii qullaa miidiyaarra na argaa baay'istuuf dubartii arraba dheerattuuf dubartii kabaja dhiiraaf hin qabne dubartii waan argite lafaa ooltuuf dubartii abbaa kama bira geette fakkaattu abadan dhiironni hin barbaadan siifimu dhageeffadhume siifima dhiironni tokkokiin irratti gaafa ati baatee tokkokii irratti gaafa ati baatee geemii wajjin taphattaa olkayyaa bareedduutiya olkayyaa kan bareedda achi garagarimee achi zoorimee duuba keenatti agarsiisimee kusheeppii bu'imee daansii akkasii dannasimee wayii numaan bareedda wayii akkam qalbii nama fuutaa wayii nuura leeyli fakkaatta wayii yaa qaalii teenna hindoo gongoriyyaa kisaaraa ati keessa jirtu yaa obboleettii tiyya guruupii kana keessa jirtu wallahi billahi ilmi dhiiraa si jaaladha mi achi gargariina agarsiisi mi akkam bar innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun ilaali yeroodhaaf muuzii yookaan maangoo haa jennu maangoo gaafan bantee jettu foo isaa gubbaa irraa nyaattee muka isaa qoshaashaa isaa kan garaa keessaa muka isaa kan garaa keessaa firee isaa soksanii irraa cortee fixee maal goota zubaalatti darbita ati akirri kee maaliidha akkan qoshaashaa muuzii garaa keessaa san argite yookaan maangoo gubbaadhaa foo isaa kan mi'aawusan gubbaadhaa nyaannee akira maal goon qoshaasha gatama dhiironni akkasii si faarsaa oolan miidiirra akkas godhaa oolan akirri kee akka qoshaayoonnaa muuzii garaa keessaa maangoo garaa keessaa sanitti qoshaasha si darbuuf deemti abadan yaa obboleettii amantus amanuu baattus ilmi dhiiraa dubartii adaba hin qabne dubartii kabaja hin qabne yeroodhaaf akka kowaasii dhiitanii itti taphatanii biraa deemuudhaaf malee bultiidhaaf dhiirummaan duriyyee fedhe kashalabbeen fedhe dubartii akkasii bultiidhaan manatti galchanii hojii jiraatuuf hin barbaadan dubartii akkasii kashalabbiimmaan duriyyemmaan fedhe dubartii adaba hin qabne dubartii qaama ofii guutuu miidiyaarra agarsiistu dubartii arraba dheerattu dubartii kama bira geette fakkaattu abadan bultiidhaaf hin barbaadan abadan bultiidhaaf hin barbaadan itti nyaadhuunaaf dhuki namoota hedduu arginee jirranidha miidiyaa kanarratti namoota hedduu arginee jirra miidiyaa irraallee miti namoota hedduu beenna takki dhiironni har'a miidiyaa irratti akka ati taate ku hojii ati taate kun si deeggaraa si wajjin ta'aa si fakkaatanii dabbirtii san keessaa yeroo sasiin dabarfachuuf yeroo dibbirtii sa'aatii dibbirtii argite yerootti sasiin dabarfachuudhaaf ati yaada mulqattee as baata gaafa inni wayyaa bareedduutiyaa wayyaa takkasiitiyaa way qalbii nama fuutaa way akkam bareeddaa way duuba kee miira keessan galaka ajaa'iba maaliifi akka meeshaadhaa argite uffata tokko yeroodhaaf uffattee yoo inni sirratti qoshaashee baastee darbitaa jechuudha akkas akirri kee akka qoshaasha darbamta kanaaf yaa obboleettii tan ati sattarattee dhiirri na haa ajaa'ibsiifatu jettee waan hin taane keessa seentu waan hin taane keessa jirtu mulqattee qullaa deemtu uffata nafatti si'aan nafasi qabu qaama kee harma kee sarbaa kee
ol baastee ilma dhiiraa uf jaalachiisuudhaaf deemtu wallaahi kasaaraa keessa jirta dafiif dhaqqabi. Dhiironni abadan bultiidhaaf abadas hin barbaadan. Fakkeenya mi'attii tana gaafa barbaannu mi'attii tana haa ilaallu. Aslii faana samoonii kan ajandaa ta'aa jirtu jechuudha. Mi'attiin tuni kan si ajaa'ibu kan si dhibu abbaa manaa qabdi. Abbaa manaaf duuba keettee gaafa miidiyaa irratti teettee ilma dhiiraa biraatiif boottu wallaahi akkaan haamileessi cabal. Akkaan haamileessi caba. Dubartiidha dhalaadha maqaa waliin nu qaba. Jalqaba Nasriin gadi bahee aariidhaan meera keessa seenu ijoolleen Dubaay nama 5,000 oltu dhalaan hojii sagaagalummaa irratti argamtii jedhe bobbaate. Dubaay keessa dhalaan jiru hundumtuu maqaan kenna takka. Wallaahi siifin hima. Maqaa cinaacha tokkotuyyuu foon muduu ajeessaa jette Oromoon gaafa dubbattu. Yaa obboleewwan kiyya. Gaafa dhalaa biyya Arabaa takka waan takka irratti moonni jedhame kalas gadi baana. Osoo sadarkaa qabuufi qabdu beette sadarkaa kee osoo beette wallaahi dubartiin dahaba. Dubartiin nuti qaaliidha. Nuti kabajamtuudha. Garuu ammoo kabajaa kenna saamunaadhaan ufirraa gadi dhiqaa jirra. Wallaahi akka qorxurii mataa gagga dhiqanii kabajaa kenna ufirraa gadi dhiqaa jirra. Ani mana madaamii keessa gadi waggaa dheeraa jiraadhe. Wallaahi mana madaamii kanaa osoo gadi bahee jechuudha. Osoo gadi bahee suuqiin dukkaani bagaalaan bakka isin jirtu hin beeku. Wallaahi ufii waggaan dheeraan jiraadhe mana kan. Suuqiin bagaalaan bakka isin jirtu gadi bahee kaardii bitadhe deemuu hin danda'u. Maaliif hin bahu kan beeku. Garuu ammoo warroota sagaagalummaa 5,000 maqaa dhaame san keessa jira. Maaliif biyya namaa jira biyya Arabaa keessa jira. Maaliif bilaa alaykum gaafa dhalaa ol fuutanii waan hin taane jettaniinis uf qusadha. Gaafa miira keessa seentanis uf qusadha. Isin warri dhiiraallee jechuudha. Dhugaadha kabajetti godhi jaartite. Dhugaadha yoo ati kabajan kennineef yoo ati hin tikkaffanne namni siiti kussuu hin jiru. Dayyuu son ta'in mana keetti irratti jabaadhu. Garuu jecha hin taane osoo tuquu baatanii gaariidha. Waan hin taane osoo jechuu baatanii gaariidha. Yookaa nama 30-40 geettan hojii tanarra bobbaate nama 5,000 jedhe. Arraba kee kana dura caba. Sun achitti. Intalli kaleessa hadha asliidhaa boottu osoo asliinuu kan fuudhu taati bol aslii jala teettee Nasriidhaa bootti. Nasri illee ni fuudha. Bor Nasri jala teettee Kiyaarii boottoo ka abbaa giddiitii bootti. Naam. Jijjiira. Ilma dhiiraa jala teettee asliidhaaf bootti. Bilaa aleek sheemissaa qabu. Maqaan nyaatiin. Bilaa aleek maqaan nyaatiin nuti dubartiin biyya namaa walitti qabamna. Wallaahi. Gadi bahee mana kana hoggaa dheeraan jiraadhe. Wallaahi gadi bahee suuqiidha. Suuq gadi bahee an mana madaamii kana gadi bahee suuqiin bakka isin jirtu hin beeku ani. Qoshaashaa balbala afoo gattarkaaffataan darbaa ol deebi'a. Meeshaan ta'een jiraadha. Maaliif gadi bahee bashannanuu hin dadhabne. Gadi bahee akka faantikii hanga faantikii tarkaanfachuu hin dadhabne. Kaayyoon manaa bahee kaleessa. Haadha koo dhiisee, maatii koo dhiisee, barnoota koo dhiisee, waa hundumaayyuu dhiisee wanti biyyaa baheef kaayyoo biyyaa na baase. Maatii koon jijjiira jedhee jireenya maatii kootii jijjiira jedhee biyyaa bahee gaafa karaa uffadhee. Malee akkanuma zim jedheetuma biyyaa hin baane.
هذا كود جرين يسي جير أبا كود جير أبليتي تون تنبرتها برنوت إسي أكجب تجوزي سب مي أفدن دأماتي كو هركا ماتي كين إيكتو إركتو ما ماتي جلا به أفدن دأجئتي الحمد لله رب العالمين أركارس هذه كاتو أقول تكو اللي تكو قديت كودس الحمد لله رب العالمين قالوا وروتك أكملت تجراني في حالة مالك جرت سنكيسة مقان نجرة أنا بتجامتي كما تما بايد لقاء سنتيما تان توك توكين الناس بالبيل يصير رهين جرة دوارتي بي عربا هولي نقابا وروت سقاقلو ما مقال لك كامي كان كيس جرة والله تنزومي كيسا برنوت أوفيتك ألت واتكهن يوتيوبين بالبيل يصير رهين جرة تان توك توكين بالبيل يصير جرة الرهين جرة تأفي بي بالبيل يصير رهين جرة ها كومشاني كان كيس جرة كومشاني كان كيس جرة مالف بالله عليكم مقاو في التقولا مقانو نياتنا ميدي قد أبدا فلالا قليسا مالي بيهن دقاتين حرى مجايون توني مانا مليون توكو توك آسقالي بيتك أبا مقاكيتي ملتيسا ستي فكاتين تحدى إلما إيرا جلتي إلما إيرا براتي بوتو بروس قاف إلما إيرا كان جلتي كان براتي بوتي مالف كن أنججيرا مباراتي جرتي يا أبليتي تيا يوك أبيني أكاس قباتي سركسي والله مساكين هدو جرا مساكين هدو جرا مساكين سنف غرغري مسجدان إجارسيس غرغري مسجد في إجارسيس يوكام مساكين قرر جرو كان كريفتي جيان سموني بشيلينغو لربوسا الراقب فلن همو مهمني كيدن دايسان هاكيس جراتني يرو تادا برفتاني لا لوفي يو جرين اتقالتي جراتشو إنبر باني تاي mana addunyaa fi akhirattis siif ijaarti gurguri iddoo masgiidaa biti lafa masgiidaa biti kenni maqaa abbaa keetiitti maqaa abbaadha keetiitti ijaarsi yookaan maqaa gootota tokko maqaa godhiitiin ijaarsis maqaa wayiitiin biti ijaarsis رب الراركتا قالوا هون تأتي ميديا رد لدتون الموتيتي تترتي الموتيتي تترتي مالف أتي أما قنا دلتي المئيرة خجل جرت سنوجين اللي هنجراتا الله أعلم المئيرة توك جرين نفسي برباد هنجرو أبداً توك المئيرا اتسيو جنجرا هذا منا هذا بلتيتي يا قرأ هذا جولت يا قرأ جدي كاسي برباد هنجرو المئيرا هنجرو مالف أكما هر إلما إيراس يلجرو أولته كمبراتي بوتوكا وكمبرا ببرا قتلت سن ووان تاتم نمني سيبر بادون جرو يا أبليتي تيا ربي ساق أجيلسو ربين كراق أجيلو ما ستها أغرسيسو دوته منا جرن دوتو لتاكنا أنا مهرستو با ليس والله هدون أكا علماء قلبي الراسي جابدي hedduu akkaan qalbii nu cabsite olumaan gurguddaa hedduu akkaan qalbii cabsite irraa dubbataa jira akkuma argitan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kanaaf please obboleewwan kiyya kan shamaraa kan dubarra keen uf qoxoba
bakkantaan isin tiisisaa miti isin kabaja dubartiin kabajamtuudha nuti qaaliidha qaalummaa keessa sahi sharafina nuti qaaliidha wallahi qaaliidha qaalummaa keessa sahi sharafina billaa alaykum kabaja fi godha yoo nuti uf kabanye kan namni nu kabaju waan ta'eef kabaja barbaada taanaan kabaju fitti godhi billaa alayk yaa obboleettiitii ati dahaba ati qaaliidha qaalii keessa qollaaltee gatii qaalummaa keessan ufin buusin kanuma siin jechuun barbaada ifamna godha viidiyoo san irratti dheeressee jira rabbiin isinaa kabaju horooni kabajaan jiraataa jirtan ammas kabajaan keessan daraan obboleewwan akkuma walitti dhiyaatanii wal gorfadhaa wal deeffadhaa waan dandeessan jabummaa sitti fakkaati beekamtii argachuudhaaf jettee waan hin taane keessatti seentee iffaaliin ati tiisisaa miti rabbiin si kabajee jira kabaja san ufi gadi hin buusin yoo ati uf kabajee namni si kabaja waan ta'eef kabaja barbaada taanaan dursii kabaja namaaf kenni kanaafuyyuu obboleettiitii bakka jirtu rabbii si bira haa jiraatu rabbiin jillattoota teenta kanaa fakkaatota kan taltanaallee rabbiin nuuf haa qajeelchu karaa qajeelummaa itti haa agarsiisu inshallah dukkana sheexaan irra kaa'ee itti fakkeessee deemaa jiru kanallee rabbiin isirraa olaa mulquu isirraa haa kaasu ifa sitti haa agarsiisu maaltu beeka rabbiin hookatana keessa qormaatee waan amma taate kan hundaa tooyibattee karaa rabbii irratti deebuu dandeessu waan ta'eef akkuma amantaa keessa hundi keessan du'aa godhaa fi rabbii si haa qajeelchu isinin jechuu barbaada viidiyoo sirra dheeressee jira obboleewwan kiyya viidiyoo kana walaaltan like yoo isinitti tole like share gochuudhaan koomentii yaadaa fi hanqinaan jiru koomentii jalannaa barreessaadha viidiyoo isinirra dheeressee amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh